akkasi ergaa gamana dhuftanii yeroo akkasitti ilaallu kana darasoonni akkas kunoo aduu kanarra taa'u. Aduu kanarra yeroo akkasitti taa'anu kana maaliif laata? Maaliif akkasitti taa'u? Dhugaa dubbachuudhaaf darasoonni hanqina bootaatiin, hanqina lafaatiin, bal'ina dhabuudhaan, haalli mijaa'uu dhabuudhaan asitti dhufneerra. Gaafa asitti dhufnu immoo lafa dirree duwwaatti dhufne kan kennames lafa malee manaa miti. Namni immoo bootaa tokko keessa ganama sa'a lamarratti seenee hamma galgala asiriitti kan turu dallaa kana gibbii kana keessa turra. Gibbii kana keessatti teenyee walii qabna, wal qaraasesnaa, hin qaraana, maaddii sheekaa dhaggeeffannaa, gadi baanee walii baasna. Maaddiin hundi guruuppiidhaan akkaataa isa fakkaatuun taa'ee kan barnoota wal hubachiisudha. Haa ta'u yeroo taa'amu kana keessatti dirreen kun lafti kun dirreedha. Yeroo aduu gaaddisa barbaada. Yeroo roobaa immoo caayaa yookiin mana keessatti rooba daatu barbaada. Kanaafi markabni kun as keessatti hojii guddaa hojjechuudhaan wajjiniin ummata islaamaa ijoollee barattoota diinal islaam baay'ee as keessatti fayyaduudhaan wajjin yaadattanii akkuma amma dura hin beeytanis ilaalaa sargaa turtanii asirraa markabni kun ulamaa'ota toora nama 19 toora nama akkasii akka eebbise ta'uusaa yaadattan jechuudha. Kana malees inshaallah ammas itti jira barsiisaa jira. Juudii akkanaa godhuusaa itti wajjiniin arrammoo amma eega dhufne hunoo ji'oota lakkoofsifnee toora waggaatiif deemna. Gaaddisni jalatti dahannu hin jiru. Manni immoo yeroo aduu keessatti dahannu hin jiru, yeroo roobaa keessatti dahannu hin jiru. Dirreen kana biyyi hamma giidoo isaatiin gaajuutii godhee masgiida sama tokko ijaaraa jira. Garuu baay'ina darasaa wajjiniin wanti ijaaramaa jiru sun gahaa miti.